Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoonni channel Arjaa Tube. Baga jiraattan isiniin jecha. Viidiyoo har'aa kana keessatti warroonni baxxaariyaan jawwaala keessanii dafee isin duraa dhaabbatu. Baxxaariyaa mobaayila keessanii hoggaa oowwee jedhee dafee shaanaa isin duraa fixa. Hoggaa oowwee haliin oowwee dafee shaanaa isin duraa fixa. Furmaata kanaadhaa aappii ajaa'ibaa kan ittiin ofirraa qabbaneessuu dandeessan isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Aappii kana isin agarsiisaa sirriitti itti fayyadamaa isiniin jecha. Osoon gara isaa isin dabarsine egaa warroonni yuutuubii keenyaaf haaraa taatan Arjaa Tube subscribe akka gootan Arjaa Tube jettanii erga barreessitanii isinii baha yuutuubii keessan eegaltanii subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa nu bira dhaabbadhaa isiniin jecha. Viidiyoo yoo isinitti toles laayikii godhuudhaan jaalatuu fi hin jaalannee adda nu baasaa waan nuyi asirratti hoggaa waan kana dalannu yoo namni itti fayyadamee wanni kun uummanni hin jaalatamu hin jibbaa kanaas ofirraa shakkaatuma kan dalannu. Kanaafuu isin jaalatuu fi hin jaalannee laayikiin nu beeksisuu qabdan. Laayikii erga gootanii nu illee hedduu gammannee waan kanatti nu kakaasa. Aappii kana egaa isin agarsiisa. Aappiin kun kanuma liinkii isaadhaa. Liinkii isaadhaa viidiyoo kana jala isiniif kaaha sirriitti akka kallattimaan dhaxxanii buufattan. Hayyee isheenan isin agarsiisa akkamitti akka baxxaariyaa mobaayila keenyaa qabbaneessuu dandeenyu. Dhiifama kun waan beeksisa wayiitii irraa deebitu. Kunoo haala kanaan nu fidee jira. Hogguu haala kanaan isiniif fidee kunoo amma shaanaa hammaan irraa qabullee asirratti agarsiisee jira. Akka 25% 25 irraa hin qaba jechuudha amma. Persentii 25 irraa hin qaba. Ammoo wanni asirratti argaa jirtan kun daalacha jechuudha. Maaliif jennaan oowwee jira jechuudha. Oowwate jira, oowwee jira jechuudha. Amma gara bifa biratti deebisaa hoggaan innis qabbaneesse akkasitti itti fayyadamaa. Barreeffama isa jalaa kanatti dhoottanii isaan irra dha'uudhaan kunoo barbaadaa jira. Qabbaneessuu jira dhiquu jira jechuudha amma. Kunoo waaw dhiqee jira qulqulleesse dan naan jee kuni beeksisa wayiitii irraa deebitu akkanumatti. Dan naan jee okkeen jedhani kunoo haala kanaan qulqullaa'ee jira jechuudha amma bareedee jira jechuudha. Haala kanaan baxxaariyaa mobaayila keessaniidha sirriitti itti fayyadamaadhaa ofirraa akka qabbaneessaa jecha shaanaan keessan isin qusatamaa jechuudha. Kana bichaa miti akkamitti akka aappiin wantoonni shaanaa keessan dafee isin duraa nyaatu waayifii waan bilitoosa waan adda addaa kana waan mataarratti argamaati waan baay'inaan nyaatati. Isaan kanallee sirriitti itti bantanii dhiquudhaaf seetingii isaa kana tuquudhaan wantoota armarratti argaa jirtan kana kunoo amma waayifiin itti hin banamne jechuudha. Raayitii kanatti godhee waayifiillee itti baneen jira. Kunoo wantoonni mataa jawwaalaatti argaman hunduu asirratti hin banii bilitoosa wanni adda addaa ifaan asumarra jira jechuudha. Isaan kana egaa akkuma hata dhiiftu haaraan tuttanii haaluma kanaan itti fayyadamaa isiniin ja'a. Liinkii kabajamoo haala kanaan buufadhaa itti fayyadamaa. Yoo isinitti tole viidiyoo laayik godhaa. Yoo isinitti hin tolle koomentiidhaan nu himaa. Hin dhaabne waan akkanaa kana hin barsiifnu jechuudha. Waan isinirraa dhibees waan isin rakkisees koomentii jalatti nu barreessuudhaan gaaffii dhiyeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Waan akkasiis isin jaa obboleen kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naa tura.